tanjechu innis yoo rabbiin sodaat narra akka hidhame narra dhaabbatu barbaadan kanuma turtii gaarii na qaban Carraan akkanni roobis gaafii warreen moozalaa inki jidda jettantu jira baga gurra keessaniin irraa dhageettan wannan jedhe guutu obsi roobiroof bisaan nama guddaa keessa raabbonoon angaafii matikkoo isii gaafachuu barbaada onlaayinii kanarratti marginaa meeshaa aadaa gurgurtii mucaa kanallee numa Tap godhamee booti niguri nama galchuun orge Mubarakin galcheedhaara. Oh jira sagaleen kiyya. Jira tap godhamee guys. Sila nama kuma basadi jala deetee tap akkamitti orgalcha nama orgalchuu hin dandeenyeen. Isallee miidiyaa kanarratti viidiyoo isaan argaa. Amma gaafiin gabaabaa ani gaafachuu fedhe. Awwal yeroo inni viidiyoo hojjetu yeroo si danda'e deebistu akka ajandaa miidiyaa ta'e numa beekna jecha warri miidiyaa irra jirru. Foolomaa fi waan adda addaa attentionii barbaada wal jalaa deebistanii. Amma fedhiinis ajandaan kun dhaabbatudha moo maali kana mee clear godhi. Akka jaalalan taane nuyyuu hin beekna namni jaalatee miidiyaa irratti akkatti waliin hafarsu kanama biraatii wal dubbisa. Amma fedhiin kee maali kutubaa ifumatti jecha ajandaan mubaaraka sirra dhaabatu barbaadamoo mee kana clear godhu ummata. San biratti ammoo ati suuraa kana kaasisan baaliyo. Suuraa jaraa kaasii oma bira. Inni argee namta akka silkii istaa kana godhee jira taap. Dhaabatu jechaa jirtamoo maal jechaa jirta clear godhi. Yoo walii heerumtanillee egaa wal barattan asumarraa buutanii gaafuma cidhaa dhaga'uu qabna oma rakkoon qabu innillee as jira. Kana ummata clear godhi innillee asuma arrumas sirraa dhaaba jecha waan miidiyaa yoo atin fedhi. Yoo ammoo akkuma duraan ijoolleen tuuwwan gootu akkanuma fooloo guddifataa maal jechaa jettan namni ittuma fafaa ajandaa hima godhaan dhiisu. Yoo isin ofirraa kuttan ammoo namni hima dhiisa. Kana mee ifa godhi ummata. Mubarak sibira jirti dubbi. La ana biran jirtu isii gaafataara isiin hin buute na isii gaafatanii jiran sibira malee isiin hin buune isii gaafadhe Mubarak ittisa Okay anu si deebisa tinkni torkin isii qabees isi biran geenne dura ka isiin deebisa na bira geetteerta dhimma isiitu dhimma kiyya jalqabaa siin jettee Kata dhimma kee ta'e dhimma kee biran geenne no ila Mubarak na eegisitti illee dhufaa jira laa. Anamma kan isii gaafadhe bisaan nama nu qabnu ijaarsa nu qabnu. Jechuun kan isii gaafadhe sanallee tuqee isiin ammoo qabamtee jirti ni torki qabe nanu sii deebisa. Kan keetuma fuufi ka isiin tuqini ati ajandaa kana yoo isiin hin feene maalii fi miidiyaa irra oofta fuudhuu yoo barbaadde egaa ol barattan jaarsi biyya jira kun waasillee mabruk faallee jira anillee jaarsa sitaa rakkoo hin jiru erga isiin hin barbaanne maaliif miidiyaa irra oofta. Okay gaafii bareeda jalqaba jecha kee keessatti waan miidiyaa irraati waan kijibaatiin uumuun beena jettee dogongora jettee obboleessa kee of sirreessi nama guddaalee ta'uu dandeettaa amma dura sin beeku waan onnee namaa keessa jiru ati hin beektu ka beeku rabbii fi abbaa san qofa kana sirreeffadhu lammata ammoo qutubni akkuma ol baateen ani Mubarakiin hin jaaladhu ani jaartii namaatii jaarsa kee eeggataa irraa intala kabaja qabdu miidiyaa irraa akkanaan oofne miidiyaa irraa na haa buusuu jetteerti dhifumaan ifatti gaafa kana jettu ana qofaami hunda keessan jirti including you baaliyoollee dabalateeti anaaf isiin keessaawwanillee wal dubbifnee jalqaba keessaan yeroo baay'ee dubbisee deebii naan deebifnee dubbisee deebii naan deebifnee dhumarratti viidiyoo irratti hojjedhe. No guyyaa takka keessaan dhufee na dubbisee hin beeku dubbatee. Baaliyyoo obsaa fitadhu. Namoonni intaraat nan godhina anaaf isiin waliin dubbannee jalqaba barreessaa fi ture almost ji'a lamaa ol dubbisaa ture naan deebistu TikTok irratti illee WhatsApp fi maal isiin qabu dhumarratti viidiyoo dalage gaafa viidiyoo dalage gabbaatee deebii naa deebiste sigaleemi
deebina deebiste keessatti waliin mari'annaa itti ilaallaa itti yaannaa san booda lakkoofs walii jijjiirree waliin haasa'uu eegalle keessaanillee waliin haasa'uu eegalle yeroo gubbatti haasa'uun nagaa har'a nagaa boru badii har'a nagaa boru badii gubbarratti ammoo tuyyuu viidiyoo waan dalage isiillee hin deebifti laalee itti laalee si jaaladha waliin jette naan jetteerti viidiyoo irratti viidiyoo akkasuma walirra dalagaa turre jechaadha keessaanillee waliin taphanna dhumarratti gaaf wayii namatu waan akkana naan jedhettee dhuma bilook na goote miidiyaa hundarra an waan isii waan dubbadheen qabu hamtuu isii badooma isii waan dubbadheen qabu warri dubbii kana hunda dhale isin warra jala deemee komantiin taane isiillee barreessee viidiyoo kiyyaa fi suuraa kiyyaaf ka isii walii hidhee miidiyaa irra olii gadi oofutu badii dhale malee anaaf isii jidduu rakkoon jirtu takka hin jiru akka namaa jaaladhe gaafadhe sin fedhu sin jaaladhotti kun ammallee akkuma argitan kana sin fedhu jetteemi aarii takka hin qabu dirqama hin qabdu intala durbaatii gaafiin hin dhiyaataa fi jaalattuun jaalattii jibbituun dhiifti simple as that sigalee maana jaalachuu dhabdee akkana si ajjeesaa maal si godhaa akkana si godhaa hin dubbanne hin jenne hin jedhulle sigalee miidiyaa irraa na buusaa ajandaa nan godhatinaa jetteemi an ajandaa isii hin godhanne durillee hin godhadhu ammallee amma boodallee maqaa isii hin kaasu isin irraa bu'a isin dhiisaa warri jala deemtanii arrabsitan dhiisaa ana nan qabattu jaaladheemi akka itti keessaa ba'u anatu beeka keessaan ta'e jaarsaan ta'e lolaan ta'e qaamaan isii wal argee san anatu beeka waan miidiyaa irra jiruun ani sirratti viidiyoon dalayne dhiiseera ture zamana dheeraa viidiyoo sirratti hin dalayne suuraa poost maal godhamu ka addunyaarra olii gad deemu ka namoonni walii hidhanii olii gadi oofan namoota olii gad oofaara ani torbaan caaleera viidiyoo kutuba irra dalageen beeku waa takka sii gaafadheen jedhu waa takka siin jedheen beeku kalee ajandaa fiddaniituma haasaa keessa iftanii dubbiin ooyitee as geette malee isiillee yeroo lama takkaa laayivii seenteen beeytu guyyaa lama moo sadii laayivii seenteeti keessa dubbiin na nyoqoluu eegarte saniin ijoolleen haasaa isiitiif viidiyoo kiyya walirra hiitee olii gadi oofuu eegalte malee wanni isiin jedhen jiru wanni isii balleessan jiru wanni isii dubbiin tuqen jiru viidiyoo kiyya kam keessa viidiyoo sadii moo I think video sadii isirra dalage video sadiin keessattu bifa naamusa qabuun bifa kabaja qabuun gosa isii kabajee maatii isii kabajee isii kabajee irraa dubbadhe malee keessatti isin hin tuyne wanni amma dubbiin irraa kaate isitu laayivii seenee wayte isiin dubbii tuttuutu ijoolleen sagalee isii waraabdee viidiyoo kiyyaa fi ka isii walirra hiitee boo'ichaa fi maal walirra keettee addunyaarra olii oofaa jirti malee dubbiin anan qabdu isinii galee kanaaf gilsi bagilsi isii wanni jedhaartu mubaarak na hadiisu isinillee na dhiisaadha an dhiiseera durillee dhiiseera waan isii dubbataan jiru isi warri jala deemtanii komantiin maraachitanii fi warri suuraa kiyyaaf ka isii walii hiitanii addunyaarra olii ooftan dhiisa kanuma dhumate dubbii. Ayyee sitti deebi'a gaafii xiqqoo takka gaafii xiqqoo jecha ati amma har'a booda duraan naa ibsite waan miidiyaarra fiddeef isii dhabee akkatti argadhu dhabe jette. Eegasii argattee silkii dubbiftee gosa isii gaafattee warra isii gaafatte sii kennanii dhiisanii si hayyamtee dhiiftee har'a booda miidiyaa irraa buuftee karama sirna itti namni dubartii gaafatuun gaafachuu murteessitee kana booda miidiyaatti hin deebitu. Ambar dubbadheera baraan TikTok qaba fooloo 160 qaba Facebook qaba fooloo 80 qaba sii galee takka live dhaggeeffadhu takkaa laayivii seenee mana kiyya keessatti dubbadhe ajandaa godhee isii kaasee dubbadhe hin dubbanne ajandama isin maan haasoittee fi omaanaaf isii waliin jenne irraa ijoolleen olii gadiin deemtee afarsaarti malee dubbiin anan qabduu siin jedheera gabaaba ila mubaaraki yalaal anallee situ nambe mee koya walii gallaanaaf situ nambe nama argaatuma jira dhoobir koy amma wanni jiru koy nujiddun seeni amma wanni jiru mubaarak yala viidiyoon kee Facebook irrallee jira TikTok irrallee jira kaisiillee jira jecha deebii walitti deddeebi'aa jecha namni ati hin argine kaasi biiwu singoone kalaakii singoone illee namni hundinuu arga jecha wanti kun ammoo akka dhiibbaa qabu ansittiin himu jecha keessattuu shamara irratti dhiibbaa guddaa akka qabu ansittiin himu na caala beeyta jedhe yaada aniitii teetu haa taatu tanama biraatu haa taatu wanti kun yoo deemee jedhe dubartii akka dhiibbaa qabu ni beektaa jecha gaafii mawwalaatti sii deebi'a yoo ati gadhaabdee waan amma jettu kana onnee teetiin lafatti dubbii kana gabbuufte namni ol hin baasu na amanii kana jecha fuutuuyyuu sii kennuu baatanuu fuutee gabbuuftee
sirnaan yoo ati lafatti gabbuufte namni miidiyaa ajandaan godhatu. Isiilleen dhuftee viidiyoo waraabdu dubbiin sima bira jira kanaaf si gaafadhe ammallee jala murii jecha viidiyoolee waraabii warras jiruttillee himi dubbii lafatti gabbuusii kalaasin gayaa namni isin argee fooloo isin godhee isin eebbisee isinillee arrabse kun waan miidiyaati kana keessa galuu dhiisii lafatti gabbuusii gaafii fi amma cikicikii biraallee yaada akka ammaree haasa'e isaanillee ofirraa dhiisaati mabruukillee as jira isiilleen afaan baate kana booda deebii isaa deebisuu waan adda addaa godhuu nama arrabsee deebisuu dhiistee ajandaa kana keessaa baate barbaaddee itti jaalattee itti heerumtu barbaaddee itti heerumuu baattu lafumatti dubbiin kun yoo dhume maal isinitti fakkaata? Ila ustaz carraa kennaadha ustaz jedhamee ustazota wajjin dhaabala. Eebbisaa keenya wanti mucattiin dubbatte wanta irra deebi'amee lamoo ajandaa ta'uu miti. Wanti mubaarak hin arrabsiifamullee miti. Laal dubbii irra dhaggeeffadhaa. Dubbiin ta mucattiin jette yookaan ta mubaarak jedhe dubbiin ama jara lamaan tanneen tuutaa. Dubbii as qabaa achi qabaa dhiisanii mubaarak ka'amma eenyu na dubbadhaa jedhe ijoolleen baalee takkatti maqaa keenya dho'e ani arsii jedhe ani harargee jedhaa ture kalee dhufee gastii nama mararrabsaa ture ijoolleen baalee adda gabbaatee irraa dubbannaan na arrabsanii jedhe ijoollee baalee gaggara gale dhaggeeffadhu eebbisa atillee ijoollee baaleeti wanni mucattiin tun dubbataa jirtu ammoo ani jaarsa kiyya ka duraaniitii walitti deebuu barbaadu malee mubaarakiin hin barbaaduu jettee giltii ol baatee nama 100 jaarraa dubbatte. Lakki baaliyyoo natti as deebisi. Waan kana ma dubbii dhugaan na mucattiin bira jirti dubbii abbaa qabdu waan kana la ila ebbisaan koi baaliyo waa takka bichaa gaafadhaan ani ebbisa sirna abbaan bira jiru ka'anii gartee ijoollee tiyyaa waliin abbaa warraa kiyya eeggachuu barbaada jaalallee irraa nan qabne ani hin jaalannellee jettee ifatti dubbataa jirtu. Ati akkamitti diigumsa namaa keessatti qooda fudhachuu barbaadde ebbisa? Akkasii miti laal dubbii michiirina dhoobirraa akkasii miti malee walitti nu hidhaa jira amma waliin nu ofaa irraa ebbisa. Afaan namaa dubbii michiirina mubaarak naa eeg. Ebbisa dhaggeeffadhu baaliyyoolee waliin dhaggeeffataa jira qooyi dubbii dhoobirtana deebisaan eeg. Dubbiin gara malee deemaa arti. Dubbiin gara malee ani mucattii giddiin natti gurguraa isiniin hin jenne kutuballee kadhataa hin jiru ani. Wanni ijoollee baalee arrabsellee hin jiru an dubbiin dhumaa kan viidiyoo dallage ijoollee siqqoo fi mandoo isin taazzabe dhumate kanaan ala wanni dubbadheera hin jiru kutuba kalee maqaa kutuba lakki dirqama na heerumsiisaa jedhee hin jenne gaafadhe kelmoo namaa didde jaartii namaa jalaa baasaa na gurguraa jedhee hin jenne sijjammaran piroomoshina cimaa isii dalageeyyu jaarsesii ka waggaa meeqa addaan baatee addaan hafte yaadachiiseera simplizaan maal gootanii wannoo gootan. Ayyaa abbaa ganama kanaatitti viidiyoo isii footoo hiitee eegaa jirta namni kun irraa dhaabadhu abbaa warraa kiyyatti deebuu barbaadee siin jette maa irraa dhaabati? Doombir dhaggeeffadhu anaa miti dhaggeeffadhu doombiriif deebisii deebisa doombir viidiyoon ani hiide tokko hin jiru viidiyoo addunyaan guutuun hiitee walirra hiitee natti ergite poosi godhe ka isiin mana kee jalatti fiddee jaalalatti sirba jaalalaa irratti hiitee tiniin deebisuun isii tana abbaa warraa isii ifama eebbisa mubaarak namatu walirra Abbo carraa walii kennaa seera walii kennaa. Abbaan dhimmaanii carraa nu kennaa haasofnee of keessaa ba'a. Haasoftee koo egaa baay'ee haasoftee si dhaggeeffanne barra yaada keellee dhaggeeffanne yaada mucattiillee awwalallee dubbanne irra deebiteellee ifa goote nama 600 jaarratti. Yoo dhugaa taate mucayyoon tun Dhoobir dhaabadhu bee anas hin jedhe. Nabaasi gaa eebbisa maa dubbattanii mire. Dubbii miti. Ila waan ati dubbii baay'ee dubbii kaa ba'u ni qoy. Dhoobir dhaabadhu laal. Bee anas hin jedhe dhaabadhu. Mabruuk illee as jira namni nu maraa caalu. Maa dubbadhu takkatti yaa. In dubbattaa koo karaa dubbattu karaa dubbattu kana. Mira keessaa boy dhoobir dubbii eebbisa kenni. Ila Ila sumatu waliin galtanii akkam goona sila. Soddon ila na dhagee mujattii tana kabajaa jirana. Dhoobiri keenya dhagee laal akkam si fakkaate dubbiin miidiyaa irratti ni hiikamu. Dubbiin akkanaa jecha. Yoo ajandaa godhanneetuma wal arrabsina jettan malee jaarsa qabaattee dhiistee
jaalatte dhiiste kennanii fi dhiiste eega warraa wal barate Mubaarak dubbii ajandaa irraa buusuu qaba. Anka jedhe kan fuudhi hin jenneen dhiisi hin jenneen keessan seenne waan sanniin keessa jecha. Ajandaa miidiyaa irraa eenyu buusa ammoo Mubaarakii fi mucayyoo buusa. Maana arrabsan jedhee ka inni dubbatu kun fudhatama hin qabu because isatu miidiyaa irra fide. Kutubaan dura maa arrabsamee maa kanaan jedhamee koomantiin na barreeffame yoo jette fudhatama hin qabu because isitu miidiyaa irratti deebii deebise. Ka fuula duraa wal fudhannee gabbuunee achi wal fuudhu cidha isinitti himan. Wal fuudhuu baannu addaan hafni achumaan hafna jedhanii yoo jarri walii galanii miidiyaa irraa gabbuusan wannummaa nu asii mana banannee dheertu ati maa ebeluun jaalatte ati maa jaarsa kee dhiifte ati maa jaarsa kee hiite jedhaa oolluuf kuni ajandaa diriirsuu malee furmaati hin ta'u waan ta'eef jarrumti kun ijoolleen kun lamaan ammuma tana miidiyaa kanarraa gabbuusanii dubbii kana lafatti yoo fidatan maal qabaadha jechan jedha. Galatooma asirratti santana irraa illee waa isinii dabala. Jara keenya waa beekaa wanni beekuu qabnu tokkoffaa mimiti qabata. Taaftaaf illee godha odaan nama guddaas jala jira yoo bakki jiraate yookiin anu dubbadhee jalaa bu'aa seensiftanii. Nama suufaa gorfee jedhanii nama hayyuu guddaadha. Baalii yoo caqasi. Nama guddaa intala kadhaa ganda dhaqe yoo dhaqu abbaan illee haati illee qe'een jiran. Abbee sadaqee jennaani sirna namaa qoruu deemee jetteen. Yoom deebaree jennaan yoo makkala waliin qore hin bula yoo hayyicha waliin qore hin galaa jetteen. Haatee hoo ee sadaqte jennaan qoraan cabsuu baatee jetteen. Yoom deebitiree jennaan yoo mukadha murteessan qiinxaa isaa badhifte daftee galtii yoo qiinxaa dhiphifte buluun ooltuu jetteen. Dubbiin amma sooshaal miidiyaa tuni akkas wani beekuu qabnu waan goonuuf waan jennu kana laallachuu tokkoffaa dubbiin obboleessi kennallee jedhee jira mucayyoon illee jettee jirti sadi saala jedha saabolaan jedhan abbaan saalfatu saalliin saalfatu abbatu jala saalfataa jedha waan goonu kana tokko waan kana itti yaadnee laallee godhu waan dhufeefuu dhufe jiruufuu haa dhufu du'aafuu haa dhufu amma ajandaan kun dhufe eega dhufe kallattii jalaa bahanii namni keenya waa fiduu beeka malee waa fixuu hin beeku. Rakkoon warri sooshaal miidiyaa qabnu waa fiduu beekna malee akkaataa itti fidnu waa laaluun illee dirqama. Wanni amma mucayyoon jettellee araara buufti. Wanni obboleessi keenya Mubaarak jedhellee araara. Silaa namni bultiif boruuf ilmoo ufiitiif bultii waa barbaadu addabaabayii gabaa irratti waan haasawu. Sooshaal miidiyaa jechuun addabaabayii bakka amma addabaabayiiti. Addabaabayiitti cidhan godhatu namni golatti cidha godhata malee. Innis eega waan godhame isinis waan deebifte tahe akkuma obboleessi keenya eebbisaan jedhe yoo